Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu kan isin dhageessisu an Usmaan Kumeeti. Poolisoonni liyyuu haayilii jiraattota godina Harargee Bahaa aanaa Mayyoo Mulluqee irratti ajjeechaa raawwataa jiraniin namoonni hedduun ajjeefamuun odeeffannoon nu ga'e ni mul'isa. Akka odeeffannoon nu ga'e mirkaneessutti poolisoonni kun loltoota mootummaa wayyaaneetiin gargaaramuun kan isaan uummata Oromoo haala nama gaddisiisuun ajjeesan. Yeroon tarkaanfiin kun irratti fudhatame galgala waan ta'eef ammaaf lakkoofsi namoota ajjeefamee qabatamatti wanti beekame hin jiru. Haa ta'uuti namoonni ijaan argan akka OMN himanitti reeffi namoota hedduu ambulaansii fi ayisuuziidhaan guuramee gara mana yaalaa magaalaa Gurawaa geeffamuu himan. Jiraataan aanaa Mayyoo Mulluqqee nuti dubbifne ammoo akka jedhanitti haga ammaatti namoonni 3 ajjeefamuu fi 3 madaa'uu ragaa bahan. Gara moojootti guyyaa kana warshanii fi warra afuriitti bahanii wal dhawaniiti nam lama ajjeesani nam sadiif ni madaa'ee jedhan. Guyyaa tokko immoo makiinuma irratti kuruureetti oddoo ol ga'aniiti makiinuma deemtu irratti waraanni warra shanii biqaa raggaatii tokko warra jimaa gurguratee Oromoodhaa gartee kanuma rasaa isaan dhawee jechuudha. Wayita garagaraatti poolisoonni liyyuu haayilii daangaa Oromiyaa humnaa weeraruun uummata Oromoo irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhataa turuun kan yaadatamudha. Inni ammaa kun gochaa haalaan hamaa ta'e ta'uunis beekamee jira. Humnoonni waraanaa wayyaanee ilmaan Oromoo 300 olitti laakaman mana hidhaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti dararaa erga turanii booda gara mooraa leenjii waraana Xollaayitti dabarsuuf qophii xumuruu maddeen OMN itti himan. Itichaa Guddataa gabaasa qaba. Jiraattuun magaalaa Dirree Dhawaa irraa dubbisne akka haala qabatamaa magaalittii OMN'if ibsitetti humnoonni waraana wayyaanee naannoo kana qubatanii jiran lammiilee nagaa magaalittii keessatti hidhanii jiran gara mana hidhaa leenjii waraana Xollaayitti geessina jedhanii maatii beeksisuu waliin wal qabate sochiin warraaqsaa jabaa fi raafamni akka jiru dubbatti. Ijoolleen hidhamtee jirtu ganda keessaa ta'a. Hundi isaanii maneedhaa jiran akka maneedhaa Xollaayi oofaman jaanii warra isaaniitiin uffataa fi dhiqata isaanii hunda isaaniitu akka waan mana isaanii keessaa qaban akka hunda isaaniitu qopheessitanii fi ja'amee marti jira. Aadaa fi abbaan ijoollee maraatanii iyyanii bika dhaqan dhabanii akkuma firaa bu'aa jiran. Sochii magaalaa kana keessatti mudate to'achuun kan hedduu isaan rakkise. Humnoonni waraanaa kunneen shamarran dabalatee namoota hedduu ukkaamsuudhaan bakka hin beekamnetti miliqsaa jiraachuu isaanis jiraattuun magaalaa kanaa OMN'tti himteetti. Haala kanaan wal qabatee irra magaalaa Dirree Dhawaa keessatti kalees gandirraa tokko karaa kooneen kanarraa ijoollee namti buutee isaanii qabsiisan ayyaantuu fi ambiyaa jedhaman shamarreen tokkos maqaan firoomsaa jedhama. Lakkoofsi namoota mana hidhaa magaalaa Dirree Dhawaa irraa gara mana hidhaa leenjii waraana Xollaayitti haa dabarfaman jedhamanii 300 ga'uu ni malu jechuunis dabaltee himtee jirti. Ijoolleen qabalee jirtuu fi qabalee gadii ayina jirtu yoo xiqqaate nama 300 dabran fakkaata. Ijoollee ta'an cinaan tooma kararraa fuudhanii ta'an ayyaanaaf jecha qabanii akkana malee yekkii isaan balleessan akka hin ta'an isaanii taa'u kararra tooma qaban fa'aa kanneen malee ijoolleen waan birarra qabanii hin jirtu. Gara dhumaarrattis dhiibbaa fi sarbaminsi mirga namoomaa kutaalee Oromiyaa mara keessatti saba Oromoo irratti raawwatamaa jiru haalaan hammaachaa waan jiruuf ilmaan Oromoo biyya keessaa fi alatti tokkummaa Oromummaa irratti hundaa'e jabeessuudhaan umurii bulchiinsa mootummaa wayyaanee gabaabsuudhaan bilisummaa ilmaan Oromoo qaqqaaliin itti wareegaman dhugoomsuu qabna jechuunis dhaamtee jirti. Godina Arsii dhiyaa aanaanan sabootti mormiilee kanaan dura geggeeffamee ture irratti waajjiraalee barbaadan ijaaraa jechuun milishoonni aanichaa jiraattota irratti qarshii humnaa olitti ramaduun saamicha geggeessaa jiran. Kanneen kafaluu dadhaban ammoo mana hidhaatti guuramaa akka jiran jiraattonni OMN itti himan. Bal'ina oduu kanaan akka itti dhiyaata. Mormii mirga abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaa irratti ka'een namoonni hedduun ajjeefamaniiru. Baay'een manneen hidhaatti yoo guuraman ammas haalli jiru tasgabbii hin arganne. Wayita loltoonni agaazii namoota nagaa irratti haala suukaneessaa ta'een tarkaanfii ajjeechaa raawwataa jiranitti jiraattonnis xiiqii jabaadhaan guutamanii qabeenya mootummaa irratti tarkaanfii fudhatanii turan. Loltoonni kun waajjiraalee balaa ibiddaatiin barbadaa'an deebisaa ijaaraa jechuun jiraattota nagaa doorsisuu, qabeenya jalaa saamuu fi manneen hidhaatti guuruu irraa duubatti hin deebine. Rakkooleen kun guutummaa Oromiyaa keessatti itti fufee kan jiru yoo ta'u, godina Arsii dhiyaa
aanaanan saboo keessattis haalli jiru daran yaaddeessaadha. Jiraataan aanaanan saboo akka nuuf himanitti mormiilee kanaan dura achitti geggeeffamee tureen miidhaan hammeenyaa loltoota wayyaaneetiin uummata mudataa jira. Jiraattonnis mirga isaanii kabachiisuuf jecha waajjiraalee mootummaa dhimmi siyaasaa itti geggeeffamu irratti tarkaanfii fudhatanii turan. Haa ta'u malee milishoonni aanichaa kana sababeeffachuun ummatoota biyyattii jalaa qabeenya saamaa jiran. Aanaan sabu godina firii aanaan sabu kuni beektanii waan nama ajaa'ibaati waan nama boochisaati buuggaa bakka ismaalmaan dura nurratti raawwataa jirani nama tokkocha irratti qarshii 1000 olaanaan qarshii 1000 yoo ta'u hiyyeessi waan qabne qarshii 1000. Akka jecha nama kanaatti loltoonni agaazii namoota harka qalleeyyii ta'an irratti qarshii humnaa olitti ramaduun akka kafalan dirqisiisaaru jedhan. Qarshii isaan dirqama kafaluun qabeenya warraaqsaa jechuun uummanni barbaadeef jedhanii uummata sababeeffatanii bakka akkasitti saamaa jiru beektanii saamtonni keessa galteef. Sababa diinagdeen biyyattii haalaan gadi bu'eef jiraattonni hedduun harka qalleeyyiidha jedhan. Ummatoota biyyattii jireenyi isaanii harkaa gara afaanii ta'e kana waajjiraalee ijaaraa jechuun dirqamaan qarshii itti ramadanis jiraattonni kafaluu hin dandeenye jedhan. Namoonni waan kafalan dhaban ammoo manneen hidhaatti guuramaa akka jiranis namni kun himan. Mana hidhaatti guuramu kan biyyaa baqatee kun bakka carraa hidhamu qofa carraa inni qabu. Yaa wanni kun nama yaaddeessaati gara haala uummanni kun waan nama imimmaan nama boochisaati garatti deebi'u dhabnee baqannee biyyaa yaadneetti jirra. Kuni qabsoon kasa badhaati waan ta'eef waan duuban nama deebisuu qabu. Kanneen waan kafalan dhaban hidhamiinsa jalaa qe'ee dhaloota isaanii dhiisanii bakka biraatti baqachuuf dirqamaniiru. Namoonni maatii irraa baqachuu dadhaban ammoo loon qaban gurguranii kafaluudhaaf dirqisiifamaa jiraachuu namni kun dubbatan. Baay'ee daraa jirti. Haa ta'u garuu ishiin qaamni hidhatte biyya keessa kaatee qaama hidhateen uummata doorsisaa jiran uummata hawwataaf abboota. Kan uummata kafaluu hin dandeenye kan hoolaa takka qabuu fi sa'a takka qabu dirqama bakka waan kana kutee kafaluutti waan qabuuf dirqama ofirra kaanii kafaluutti jira. Uummanni kafalaa jira bakka amma goree doorsifamaa jiru humna hidhateedhaan doorsifamaa jiru akkamitti kafaluu hin dandeenye kun akka uummanni jiraachuudhaaf jecha lubbuu isaanii bitataa jiru bitattuudhaaf jiru bakka keessattuu beektanii uummata akkanatti doorsisaa jiru. Qondaalonni dhimma nageenyaa aanaa isaanii loltoota agaazii waliin ta'uudhaan jiraattota kana miidhuu irratti bobba'aniiru jedhan. Qaama dhimma nageenyaa aanaa sanaa kan ta'e dariin isaa bakka hin beekamu Oromoodhaa jiru namichi sun yeroo wayyaaneen biyya keenya seenti sana gara waliin seene achitti aangoo qabatee achitti hafe waggaa 20 wayii lakkoofsee jira. Beektanii walaayitaa ta'e dariin isaa beekamu akkamitti uummata bichisiisaa jira. Mormii kanaan dura geggeeffamee ture namoonni hedduun qabamanii gara mooraa leenjii waraana xollaayitti fudhatamanii dararamaa akka jiranis nutti himan. Sababa kanaaf fayyadame kun lakkoofsan qabu akkalaabii xollaayitti ergamee waan durii akkasii bakka beektanii kun waan nama ajaa'ibaati. Wal taaneetiin yoo liqiin darbacee jedhanii akkasumas homaa hawwaannisaa sana taanee jirra gargaarsa taanee jirra kabarumsa ofii dhaabee biyyaa baqatee jira hidhaa sodaata. Kanaaf rabbiin bilisummaa nu gonfachiisu jennaa. Carraan uummanni Oromoo qabu ajjeechaa hidhaa fi biyyarraa baqachuu ta'eera kan jedhan namni kun kana jalaa ba'uuf ammoo sirna nama nyaataa kana hundeedhaan tarsaasuu qofa jechuun dubbatanii jiru. Dargaggoonni hedduun godina Harargee Bahaa aanaa Gurawaa keessaa qabamanii mana hidhaa Liji Iyyaasuu keessatti hidhamanii turan miidhaan hammeenyaa isaan irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Wardiyyoonni karra mana hidhaa eegan maatii hidhamtootaaf akka himanitti loltoonni agaazii halkan hunda itti seenuun dargaggoota kana haala nama gaddisiisuun reebaa jiran. Guutuun gabaasa kanaa ammas akka nutti dhiyaata. Jiraataan aanaa Gurawaa akka nuuf himanitti mormii kana dura achitti geggeeffamee ture sababeeffachuun namoonni duuchaan qabamanii hidhamaa jiran. Namoonni kun haga ammaatti murtii tokko malee mana hidhaa keessatti miidhamaa jiru. Irra jireessaan kanneen hidhaman dargaggoota boru abdii biyyattii ta'anidha. Maatiin hidhamtoota kana nyaata geessuuf deemanis dhoorgamanii jiru. Kana malees loltoonni agaazii mana hidhaa keessatti hidhamtoota kanarratti sarbamiinsa mirga namoomaa geggeessaaru jedhan. Baay'een isaanii namoota 26 jiranii yeroo dabrees nyaata dhoorkanii namoota ijoollee baadiyyaa gurra dhufan irratti rakkooma gaggeessaa turan beeka. Eegas boodaas immoo reebuu waan akkasii jiranii ijoolleen hangamatti miidhaan beekamu gata jiran namni isaan quba qabu hin jiru. Maatiin isaanii dhaqanii ilaalanii haala isaan irra jiran hubatanii gammachuudhaan jiraachuu hin dandeenye. Hidhamtoota kana ijaan arguus ta'e kanneen nyaata geessaniif haala wal fakkaatuun loltootaan reebamaa jiraachuu dubbatan. Namoota isaan dhufee isaan laluudhaaf dhufillee mi'a isaan warroota ijoollee isaanii keessi gandarraa fuudhanii ganna naqaa maatii isaanii aarsaa reebaa rakkoo hamaa rakkoo dhabamaatiin hin barbaachifne keessa galchanii jira. Sababaan dargaggoonni kun mana hidhaa Liji Iyyaasuu keessatti miidhaan isaan mudataa jiruuf maali gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan yakki isaan raawwatan hin jiru. Mormii kanaan dura geggeeffamee ture irraa qooda fudhattan kan jedhuu fi Oromoo ta'uu isaanii qofaaf hiraarfamaa jiran.
bakka isin as keessatti wal qindeessitanii waan isaan uumjitanii as keessa marii gaggeessu jirtanii amma duras miidiyaa OMN'tti dabarsitanii waan kana haasawaa ture bakka ilaalcha hin taane waan hin barbaachisne waan dhala namaatiif hin taane waan hin taane bakka haasawaa jiranii ijoolleen kun immoo akka carraa ta'e ijoollee dargaggoota ijoollee hiyyeeyyii isaa keessa jira ijoollee nama isaan dhaqanillee namni laalillee maatiin achitti isaan gargaaruu hin dandeenye fa'aa jira jechuudha rakkina diinagdee irraa kan ka'e kanaaf ijoolleen kun bakka deemanii nyaata maatiin keessatti hin dandeenye hanqina beelaa hamaa keessa jiran jechuudha. Akka namni kun jedhanitti dargaggoonni kun erga hidhamanii baatiilee 3 lakkoofsiisanii jiran loltoonni agaazii fi koorrii bittinneessaa akka isaan gara mana murtii hin dhiyaanne ugguruun mana hidhaa keessatti dararaa jiran. Bakka jeessa isaan jeessa akkas tokko isaan jiran gammas murtiin takka hin jiru manni murtii tun jiraachuu isaaniitu quba qabu waan quba qabu natti hin fakkaatu bakka manni murtii dhufee isaan hin ilaalu namni quba qabu hin jiru bakka koorrii bittinneessaa fi lakkoofsa mootummaa kana wajjin jiraniitu wajjin keessatti miidhaa hamarraa jiru. Wardiyyoonni karra mana hidhaa eegan loltoonni agaazii halkan hunda itti seenuun dargaggoota kana haala nama gaddisiisuun reebaa jiraachuu maatii hidhamtootaa himu namni kun dubbatanii jiru. Odeeffannoon bakka waardiyyoota poolisii isaan eeganiitu bakka poolisiin isaan eeganiitu akka hamaa keessa jiranii ijoollee wajjin hariiroo qabdeen jiranii isaan immoo rakkisaa jiranii bakka isaan namoota tokko isaan laaluun fudhatan ijoolleen ta'an haala hamaarra jiranii rakkoo hamaa keessa jiranii ijoollee tokkoon sana keessaa fi akka gosoon godhaadhaa ijoollee sana ilaalaa yaa'anii bakka akkasitti namoonni karaa magaalaa fakkii dhiyaatan dho'isaadhaan akka hin beekamnetti nyaata tokko isaadhaan geessaa jiran. Akka isaan jedhanitti erga labsiin yeroo muddamaa labsamee kaasee namoonni magaalaa isaanii haalaan rakkataa jiran akka aadaatti walitti dhufanii nagaa wal gaafachuun safaara jedhan sababnis loltoonni agaazii manneen jiraattota irra deemuun akka namoonni 2-3 ta'anii walitti hin dhufne ugguraa jiru. Kana malees sa'aatii murtaa'een ala magaalaa keessa socho'uun haalaan rakkiseera jedhan. Maatiin maal godhu jetteeti bakka galgalooti saafudha nama jireenyaan jechuudha. Nam tokko gabbahee waan tokko dubbachuu hin danda'u saafudha nama jireenyaan dukkaanni hin biqifaadha gabiyaan takka hin jiru nam tokko olii gadi hin socho'u namni lamaaf sadii wal dhaabbatee waliin mareetii harkaan rakkoo hamaa turdufa mana keessa teessee nam sadii fi afurii keessa bahuu hin dandeessu namoota baay'ee teessee qabuu hin dandeessu namni bakka itti wal kuyyuu hin qabu ture namoonni jiraachuun lubbuun keessa jechuun bakka gabbaatee uummata mana keessatti ol deebiin rakkoo hamaa ta'e jira jechuudha. Hanqinni doolaaraa fi yuuroo Itoophiyaa keessaa sadarkaa dhabamuurra gahuun isaa biyyattii kufaatii diinagdee hamaa keessa galchaa jira. Namoonni dhimma kana beekan akka nuuf himanitti sababa maallaqni alaa baankii daldala Itoophiyaa keessaa dhabamee jiruuf lammiileen biyyoota alaa hojiiwwan garaagaraa dhiyeessanii bahaa jiran. Itichaa guddataa gabaasa qaba. Baankii daldala Itoophiyaa keessatti sochiin maallaqa biyyoota alaa gadi bu'uurra darbee sadarkaa dhabamuurra ga'u namni dhimmicha sirriitti keessa beekan tokko OMN'tti himani. Kaarensi yookaan qarshiin biyya alaa kun tootaalii baay'ee dhabameetuma jira baankii kana keessa lama ji'a lama guutee jira keessumatti baankiin kun ta'ee akkuma biyyaattuu hin jiru doolaarri kun dhabamee jira doolaara yuuroo akkasuma birreeliin kun baay'ee dhabamee jira waliigalaatti diinagdeen isaa kufee jira jechaadha hin jiru amma. Hanqinni maallaqa alaa mudachuun kun immoo qondaaltota biyyoota garaagaraa hojiidhaaf gara biyyoota garaagaraa deemuudhaaf jedhanii yuuroo yookiin doolaara dhabanii caalmaattiyyuu hedduu isaan mufachiisaa akka jirudha. Baankiin biyyoolessa biyyattiis Naashinaal Baank of Itoophiyaa yeroo rakkinaaf jedhamuun qarshii ol kaa'amanii gadi lakkisuu dhiisuun immoo gumgummii fi shakkii biroo lammiilee gidduutti uumee jiraachuus namni kun eeranii jiru. Dippilmaatonni biyyoota garaagaraa sun akkaawuntii banataniitu jiru baankii daldala Itoophiyaa kanatti yeroo dhufanii yeroo biyya alaatti deeman yeroo gara biyya isaanii walgahii adda addaatu yoo deeman doolaara kan isaan fudhatanii deemanii yuuroodha. Inni kun immoo baankinni wanta jiruuf amma ilmatti gara ji'a lamaa ta'eera rakkoon kun uumame naashinaal baankiin isa of eeggannoodhaaf kaa'ame riizervii isa jedhamu sana illee gadi lakkisa jedhamee eegamaa ture aga ammaatti gadi lakkifne. Rakkoon akkasii kun maarraa madda isa jedhu irrattis nama kana gaafannee turre isaanis dhimma dhabamuu qarshii kana akkasiin tilmaamu. Warri biyya alaa kun akka isaan rimitaansii kana akka isaan erguu dhaabanii inni kan biraa doolaaruma ituma jiru illee immoo mootummaan kun akka waan gara biraatti dabarteetti kan namni shakkaa jiru. Hanqinni doolaarii fi yuuroo biyyattii keessatti mudachaatti jiru kun biyyattiin kufaatii dinagdee hamaa keessa galuu ishee kan agarsiisudha jedhu. Mootummaan wayyaanee maqaa misoomaa lallabaa mudannoon akkasii biyyattii keessatti argamuun immoo lammiilee warreen biyya alaadhaan kan isa tuffachiisudhas jedhaniiru.
yoo ilaalamu balance of payment isa jedhamu biyya alaatti baasu yoo isa inni galchisu hin caale poozitiivii ta'a jechaadha biyyi suni diinagdeen isaa gaariidha jechaadha garuu amma maalirra jira biyyi kuni hanqina doolaaraa hanqina foreign currency qaba yoo jennu biyyi kun kufaatii diinagdee guddaa keessa galee jira jechaadha maaliif investoroonni garaagaraa biyya kana gadhiisanii ba'aa jiru dippiloomaatotni garaagaraa illee hanqina kana yoo ilaalan akka biyyi kun kufaatii keessa jiru agarsiisa kanaaf agarsiistuudha diinagdeen biyya kanaa kufaatii guddaa keessa akka inni jiru kan agarsiisudha jechuudha. Biyyittiin raafama siyaasaa keessa qofa osoo hin taane gama hawaas dinagdeen hubamaatti akka jirtu sochiiwwan giddugala dinagdee biyyittii keessatti deemaa jiran ragaa fi agarsiistuu ta'us himaniiru. Doolaarii kanas haa ta'u birrii dhimtillee hanqina godhachaadha karaa biraatiin maaliif gara biyya biraatti baasaa wanta jiruuf jechuukooti warri board of directorii warri isaan ta'an hundi isaanidha akka nama diinagdee yookaan akka nama ikoonoomii tokkotti yoonti ibsu kufaatii guddaa keessa jirti biyyi kun gama diinagdeetiin jechuukooti akkuma isa gama polotikaatiin kiraayisisii keessa jirtu kana. Baankii Daldala Itoophiyaa keessatti boordii olaanoo ta'uun tajaajilaatti kan jiran qondaaltota olaanoo biyyittiiti. Isaan immoo akkuma lammiilee irratti waan argan murteessuu amaleeffatan hubannoo waa'ee dinagdee malee waan argan murteessu. Kanaanis qarshiin miiliyoona hedduutti lakkaa'aman miliquu fi seeraan ala ba'uun baankicha kufaatii hamaa keessa galchee kan jiru ta'us keessa beekaan kun OMN'tti himaniiru. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma gama kiyyaan turtii gaarii. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 4047 Norway 2195 32 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 South Africa yookaan Afrikaa kibbaa 271 210 03 057 Australia 0280 72 5170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN.